Devi Jawar Mohammed ka motumman Itoophiyaa mootummaan Abiy qabaatee yaade fuudhee damma kana gaasaatii fi haftaa muda mootummaa kan Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo galgala kanaa gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jirra. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad warreen Jawaar Muhammad mootummaatu akkaawuntii jalaa qollofee birrii miliyoona 2 dhoowwatee jedhanii irratti kijibaa turan ololaa turanii Habtaamuu Lammuutii fi Dammaqaa Nagaasaatiif haa kennuu jedhe mootummaan ajaa'iba dhugaa rabbii warra olola oofaniif deebii ajaa'ibaa deebisee bal'inaan isinitti hima kanallee dabalataan waraanni Itoophiyaa guyyaa kaleessaa Dubaay galee jira jechuudha daawwattoota keenya warreen fakkeenyaaf maal jedhanii gara san ergan jechuudha garee deebii saffisaa jedhamuun kan beekaman poolisiin federaalaa Dubaay galee jira jechuudha maaliif akka galellee akkasumallee garee deebii saffisaa jechuun kun maali kan jedhullee hanga tokko waan irraa hubadde isinittiin hima jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo lolli Tigraay keessatti banamellee jabaatee itti fufee jira jechuudha Gabrasiyoonii fi Getaachoo Raddaatiin kan durfaman jechuudha garee garatti wal baasan jechuudha rolla warratti bananii jiranii isaanillee isiniin hingaa jechuudha daawwattoota kiyya akkasumallee naannoo Amaaraa keessatti illee jechuudha raayyaan ittisa biyyaa injifannoo cululuqa galmeessee jira jechuudha guyyaa irraa daawwattoota keenya kabajamoo diina irratti har'a man'ee diinaa cabsee jechuudha meeshaa gurguddaa faannoo irraa boojee jira raayyaan ittisa biyyaati kanaafuu isallee gurran isinii buusa jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo baga irra deebiin gara chaanaalaa Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe like share gochuun dagatinaa viidiyoon kun akka namoota hedduu bira dhaqqabuu fi mee jalqaba irratti gaa daawwattoota keenya kabajamoo kan jalqabnu jechuudha garee deebii saffisaa poolisii federaalaa Dubaay gale kana Imaraat gale kana isinittiin hima jechuudha. Kana jechuun daawwattoota keenya fakkeenyaa fi warra leenjii adda addaa qaban bakka ijoollee qaqqaalii bakka laal ni jira mitire warra asalxaanyii bakka sadarkaa tokkoffaa irratti argaman kan saffisaan waan yoo rukutuu taatellee saffisaan akkasumallee yaabii adda addaa balalii xiyyaaraa bakka barbaachisu kamiyyuu daqiiqaa muraasa keessatti warreen rukutanii deebi'uu danda'an fakkeenyaaf isaan kun dorgommiif gara Dubaay deeman jechuudha egaa biyyoota hedduutu achirratti dorgommiif dhiyaata jechuudha waa'ee waraanaatti wal qabateeti kanaaf gaa maal akka ta'e hundaayyuu jechuudha daawwattoota kiyya walumaan ilaalla jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo achi galanii jiran jechuudha garee deebii saffisaa poolisii federaalaa dorgommii garee deebii saffisaa United Arab Emirates qopheesse irratti hirmaachuuf Dubaay galaniiru jedha gareen kun dorgommii deebii saffisaa bara 2025 Itoophiyaa bakka bu'uun qormaata hojii tooftaa haleellaa ergama bararsaa VIP marsaa olkaa yaabbachuu fi gadi bu'aa fi ramaddii akkasumallee ramaddii gufachiisaatiin kan dorgomu ta'uu ibsameera jedha koomishinarri jeneraala poolisii federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el dorgommiin kun garee deebii saffisaa Itoophiyaa muuxannoo qabu akka qodduu fi biyyoota biroo akka irraa baratu kan gargaaru ta'uu ibsaniiru jedha yeroo ammaa kana akkuma beekamu daawwattoota kiyyaa poolisii federaalaa namni hoogganaa jiru Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el jechuudha kan amma hoogganaa jiru jechuudha poolisii federaalaati haala saniin jechuudha Dammallaash Gabra Mikaa'el poolisii federaalaa kana fudhatuun gara Dubaay seenee jira jechuudha daawwattoota keenya Poolisoonni kun Itoophiyaa bakka bu'uun kan asirratti dorgomaa jiran jechuudha daawwattoota kiyyaa miseensota garee kana naamusa gaarii agarsiisuudhaan gahumsa dorgommicha injifachuun maqaa garii Itoophiyaa fi dhaabbata poolisii federaalaa waltajjii addunyaa irratti akka guddisaniif qajeelfamanidha jechuudha daawwattoota kiyyaa Ameerikaa fi Chaayinaa dabalate gareewwan 100 fi 20 ofii biyyoota 50 kan himatan ta'uu ragaan poolisii federaalaa argame ni mul'isa jechuudha daawwattoota kiyya biyyoota baay'ee dhagaa asirratti jechuudha kan dorgommii kanaaf dhiyaatanii rabbi biyya keenya illee gaa maqaa olaa kaasu maqaa maal jennaarree silaa poolisiin kun biyyuma keenyaaf dorgomaa yaa waan fedhellee ta'u jechuudha daawwattoota kiyya wanni biyya kan kee maqaa dhawata yoo sadarkaa bareedaa irra ga'e namatti tola jechuudha
ajaa'iba gaa dhugaa rabbii Itoophiyaan sadarkaa kanarra geessee jirti jechuudha. Haleellaa ajaa'iba jechuudha. Ergama bararsaa VIP marsaa ol ka'aa akkasumallee marsaa ol ka'aa yaabbachuu fi gadi bu'uuf akkasumallee ramaddii gufachiisuutiin kan dorgomu ta'uu beeksiseera jechuudha. Daawwattoota kiyyaa hedduu namatti tola. Nagaan dorgoma mo'adhaa galaa jennaani gaa waan biraa waan jennuun hin qabnu jechuudha. Daawwattoota keenya kanatti aansee oduun haaraan irra jirtu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa Jawaar Muhammad mee viidiyoo isaa isiniin dhaggeeffachiisaa. Namoota fakkeenyaaf kana dura kadiroonni bilisiginnaa irratti duulaa turan jechuudha. Jawaar wanni inni biyya keessaa baqatee fi sababa kitaaba godhee biyya keessaa baqateef mootummaatu gaafa inni Keeniyaatti baqatee Keeniyaarraa gara Itoophiyaa birrii saniin baafadha jedhee ol deebi'u birrii miliyoona 2 akkaawuntii irratti cufe birrii akka keessaan baafanne godhee akkasitti birrii galii mootummaa godhee maal jedhanii jechuudha. Maqaa balleessi akkana kan irratti oofan. Jawaar Muhammad garuu maal jedhee deebisee fi guyyaa kaleessa jechuudha. Namoonni akkana jedhanii haasayan mee mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu sun yoo birrii Jawaar Muhammad hin qaba jedhanii yaadan yookaan birrii san isatu irraa fudhatee yaadan amma hunaan eeyyameetiin jira firmaallee nan godhaa fi Abtaamuu Lammuutii fi Dammaqaa Nagaasatiif haa kennamuu jedhee jechuudha bifa qoosaa godhe mee viidiyoo isaa kana dhaggeeffadhaa. Biliyoon tokko biliyoon lama biliyoon 20 irraa qabannee jira. Yoo irraa qabattan fuudhaati miseensa sun keessa nu baabsaa jiru. Malleen Jawaar Muhammad ka mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy qabaatee yaade. Fuudhee Dammaqaa Nagaasaatii fi Abtaamuu Lammuutiif haa kennu. Haala kanaan gaa daawwattoota kiyya viidiyoo isaa dhaggeeffatanii jirtan hanguma tokkoon isinitti irraa muree isinii fide jechuudha. Viidiyoon isaa kana fakkaate jechuudha. Daawwattoota kiyya haala saniin kadiroota mootummaatiif akka kennamuuf eeyyamee jira jechuudha. Jawaar Muhammad akka maallaqa akkaawuntii Itoophiyaa keessaa hin qabnellee jechuudha. Viidiyoon kuni ragaadha jechuudha. Yoo qabaatellee mootummaan akka jalaa hin qabin kuni ragaa guddaadha jechuudha. Mootummallee qabeenya dhuunfaa qabeenya nama dhuunfaa tokko haala kanaan ni qabama jedhe ni qaballe jedhee ani yaadu maaliif seerri hin eeyyamuuf waan ta'eef jechuudha. Hin yaadu yoo ta'ellee gaa silaa yoo ta'amellee mootummaan silaa seerri hin jira miti Itoophiyaa keessaa yoo ta'ellee ani hin beekne gaa hundaafuu Jawaar Muhammad haala kanaan jechuudha. Deebii kana guyyaa kaleessaa deebisee jira jechuudha. Namoota immoo duula akkana kana irratti bananii duula maqaa balleessii akkana kana waan namni hin qabne mootummallee maqaa balleessanii akkasumallee Jawaar Muhammad illee salphisuuf yaalanillee hundaafuu deebiin deebi'ee jira. Isaan lamaanuu nama gurra isiniif kennuu miti jechuu barbaanna. Warreen gara Abiyyi dhaabatanii gara Jawaar dhaabatanillee Abiyyi xiqqeessuu fi akkasumallee Jawaarillee salphisuuf yaadamu hundumtu jechuudha. Namni quba isin qabu hin jiru isiniin jechuu barbaada jechuudha. Kanatti aansee daawwattoota keenya raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa keessatti injifannoo cululuqaa faannoo irratti fudhatee jira jechuudha. Daawwattoota kiyyaa haala akkas jedhuun oduun achirraa deemaa jirti. Amma meeshaalee gurguddaa uummanni faannoo ittiin lolaa ture hedduu jechuudha harkaa fudhatanii magaalaa hedduu qabatanii jiru jechuudha. Keessaa baasanii jiran jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaati. Dhugaa ijoolleen raayyaa ittisa biyyaa tun baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Yeroo lola Tigraayis Oromiyaa irratti naannoo kamirrattuu lolli hammaate isaantu itti bobbaafama. Akkasiin daaraa daakuu godhanii jechuudha. Akkuma tana dura Maqaleedhaa turan sanitti jechuudha. Amma naannoo Amaaraa daaraa godhaa jiranii irra isin haansuu jennaanii boojuun galaa jennaan jechuudha. Milkiin galaa milkiin isiniif haa tolu. Oduu keenya xumuraatiin jechuudha. Tigraay keessatti jechuudha saffar zeenaa uummanni Tigraay kalee hiriira addarra oole akkuma beekamu jechuudha. Hiriira guddaa gaggeessaa oolan jechuudha. Hiriira mootummalleen akka hin baane dhoowwee mootummaan yeroo Tigraay Getaachoo Raddaatiin durfamu akka hin baane godhee akka hin baane ugguree ture. Uummanni hufnaan jechuudha warreen garee Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu jechuudha. TPLF warri jedhamu sun jechuudha uummata Tigraay cinaa tokkoof jalatti qoodee jechuudha. Tigraay kaleessa hiriira guddaarra oolte jechuudha. Lola ajaa'ibaatu banamuu deema jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu rabbi nagaa buusu jechuudha. Poolisiin yookaan wataaddarri warri Tigraay keessa jiru jechuudha. Akka malee dhaaddataa jiran jechuudha. Nu poolisii keenya yookaan waraana keenya namni dura dhaabbatu hin jiru. Waraanni Tigraay takka asii kaana namni dura dhaabbatu hin jiru. Injifannoo kamiyyuu ni galmeessinaa mootummallee ni fonqolchinaa jedhanii yaadan jechuudha hundaafuu iyyuu. Kanaafuu gaa akkuma kan dura mootummaa federaalatti walitti dhaaddataa turanii lolatti seenanii ammallee lolatti seenuuf deemanii muummichi ministeeraa asirratti deebii tokkollee waan deebiseef hin qabu jechuudha. Hanga ammatti waan tuffatellee ni fakkaata.
Kanaafuu meegaa waan ta'u hundaayyuu walumaan ilaallaa maaltu uumamaa maaltu ta'a kan jedhu walumaan ilaallaa Tigraay haala saniin guyyaa kaleessaa jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo lafa dhiitaa oolte. Gitaachoon Raddaalleen immoo kana dura dhiyoo tana guyyaa sadii hiriira bayasan gadi bahee deebisuun isaa ni yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabatee immoo kaleessa hiriira addaatu jechuudha. Hiriirri guddaan kan durirraa adda geggeeffamee jira jechuudha. Tigraay keessatti muummichi ministeeraa immoo yeroo kanaan jechuudha Jimma keessatti bashannanaa jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu biyyi Jimma Abbaa Jifaar akka muummichi ministeeraa achirraa haasaa jiruun kallattii 10 akka guddattuu fi kallattii 10 ammallee akka hulaan galii galtuuf ni goonaa jedhee waadaa seenee jira jechuudha. Biyyoonni adda addaa kallattii 10 akka isii qunnamuu danda'an ni goona jedhee dubbatee jira. Kana biraan immoo afaan isaatiin mana 15,000 harka keenyan diinnee jirra kan ammoo magaalaa isinii tolchuufi jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanallee daawwattoota keenya mana 15,000 kana hawaasa osoo kana manni jalaa diigamu osoo akkanatti qabeenyi isaanii barbadaa'u afaanin calliseetuma abbichuu keenya jee isaaniif harka dha'u kana meegaa akkanatti dhiisaa fi dhugumatti wayi bakka buusaa fi inuma eegna jechuudha. Uummanni Jimmaa osoma akkanatti manni jalaa diigamaa jiru osoma miidhaa kanarra jiranii mootummaa kana deeggaranii waliin bakka abbichuu keenya jedhanii leellisaa jiran jechuudha. Leellisuulleen immoo dirqama maaliif mootummaa biyya tokkooti mootummaa biyya sanii waan ta'eef jalatti buluun dirqama waan ta'eef seeraa ol namni bulu hin jiru. Kanaaf gaa beenyaa uummata kanaa ni kafalamaa moo dhugumatti magaalaan tun toluuf deemti moo toluuf hin deemtu ka jedhullee mee walumaan ilaallanni tolchinaa ajaa'ibatti tolchina jedha innillee dubbatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo namoonni hangammaa chaanala keenya sabiskiraayib hin godhin piliis sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira geessuuf laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Daawwattoota keenya kabajamoo qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Sagantaa itti aanu namoonni deebinutti nagaa ta'a.